Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya YouTube chaanaalii keenya Shaashaa YouTube jedhu irratti qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsoo ta'an akkasuma immoo nama barsiisuu danda'an danuusaa qabannee gara keessan ba'aa jirra. YouTube chaanaalii keenya Shaashaa YouTube jedhu hundumti keessan miseensa miidiyaa keenyaa kan hin ta'in share, like, subscribe godhaati miseensa YouTube chaanaalii keenyaa ta'aa isiniin jenna. Ani obboleessa keessan faarfataa Guutaa Shuurati abbaa cuufamaan kan koomiti. Egaa kabajamtoota keenya qophii keenya mata dureen isaa mudannoo jedhu irratti keessummoota baay'ee isaa qabadhee gara keessan dhufaan jira. Har'as immoo dargaggeessa jaallatamaaf kabajamaa dargaggoo Yoosef Daadhii jedhamu mudannoo isaatirraa muuxannoo akka argattaniif mudannoo obboleessa kanaa isinii dhiyeessuudhaaf gara miidiyaa keenyatti isa fideera. Nu hordofaan dhaamsa kooti. Shaaloom dargaggoo Yoosef nagaattifate. Egaa dargaggoo Yoosef mee har'a maasii yookiis immoo iddoo ooyiruu kan kee iddoo atitti paappaayii oomishtutti miidiyaa keenya qabannee gara kee dhufne mudannoo keetirraa namoonni akka waa barataniif gara miidiyaa kan keenyatti dhuftee akka ati namoota kana waa itti dubbattuuf gara miidiyaa keenyatti si affeeruu keenyaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Atis immoo galatoomsin jenna. Tole mee dargaggoo Yoosef jireenya kee keessatti iddoon kun iddoo hojii keetiiti. Iddoo hojii keetii kanatti akka argamnees waraabnu kan nu taasise mudannoo kee caalayyuu hojiiwwan boonsaa hojjechaa jirtu kanneen akka paappaayyaa, maangoo fi kinoo xiqil goommanota, abukaadoo kana hojjetaa jirta. Egaa isa kanarraas dhaloonni akka waa barataniiti kan nu lafa kanatti isa kana wajjin si fudhachuu barbaanne. Waa'ee kanaatiin mee waan jettu maal qabda? Tole galatoomii faarfataa Guutaa Waaqayyoo guutuu miidiyaa kee kanarratti keessummaa kabajaa gootee naaf feeruu keetiif guddaan si galateeffadha. Waaqayyoo si eebbisuun jedha. Akkasuma immoo namoonni miidiyaa kanaaf keessummaa taatan gara miidiyaa kanaatti dhuftanii like, share, subscribe gochuudhaan maatii miidiyaa kanaa akka taataniin isiniin jedha. Faarfataa Guutaa Waaqayyoo si eebbisu. Ameen. Iddoo kanatti iddoo biqiltuu bareeda kana akkasitti argaa jirtan dhugaadha. Egaa dadhabbii guddaa gaafata wanti tokko bareeduudhaan dura aarsaa nama gaafata. Aarsaa barbaachisu hunduma kafaleera isin akkasitti amma Waaqayyo na gargaaree iddoo kana akkasitti misoomsuu danda'a. Okay, dargaggoo Yoosef baay'ee galatoomii muuxannoo guddaa akka namoonni waan kanarraa baratan abdii guutuu qabna. Keessumaa dargaggoonni keenya baay'een isaanii lafa jiranii dammaqanii akkuma kee kana hojii kanarratti bobbooda waan gurguddaa akka isaan hojjetan asirraa baratanii shakkii tokko hin qabu. Egaa mee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya miidiyaa keenya Shaashaa YouTube jedhu irratti mudannoo mata duree jedhuun keessummoota baay'ee qabadhee gara keessan dhufaan jira. Har'a immoo mudannoo dargaggeessa keenya jaallatamaaf kabajamaa dargaggoo Yoosef Daadhiititti qaxxitumaan darbina. Nu hordofaa YouTube chaanaalii keenya share, like, subscribe godhaa isiniin jenna. Shaashaa YouTube. Dargaggoo Yoosef mee qaxxitumaan gaafii tokkotti gaafadha. Jireenya kee keessatti ilmi namaa mudannoo qaba. Mudannoo ati jireenya kee keessatti mudatamtee irraa immoo waa muuxannoo argatteef dhaloota kanaaf muuxannoo wayii kana jettu mee mudannoo tokko nuu dhiyeessi Yoosef. Mudannoon na mudate mudannoon jira baay'eetu jira. Baay'ee sana keessaa tokko gaafan sitti himu gaaf tokkoon konfiraansii wayii dhaqa. Iddootti tajaajilli tajaajilamu. Iddootti tajaajilli tajaajilamuun dhaqaa hirmaannumaafan dhaqee. Eeshi. Osoo dhaqaa jiru lafa konfiraansiidhaa kanatti kadhannaan jira, faarfannaan jira, dubbii sagalee Waaqayyoo lallabuutu jira. Tajaajilaa wayii osoo lallabaa jiru dubartiin takka gubaa'ee keessaa yookiin immoo waltajjii keessaa baay'ee bareedde mana kan hin jedhamne. Intala durbaati. Intala durbaati baay'ee bareeddi. Dargaggoo Yoosef immoo haadha manaan qabu hin fuudhu. Haadha manaan qabu. Yeroo itti ilaaluu qabuudhaaf. Yeroo itti ilaaluu qabuudhaaf. Eeshi Yoosef. Laaluun koo cubbuu miti. Eeshi bakkuma tajaajila. Bakkuma tajaajilaatti. Tajaajilamuudhuma deemte mee Yoosef. Tajaajilamuun deeme. Eeshi. Tajaajilamuun deemeen dubartittiin kun baay'ee bareeddi. Shamarreen tuni isheen laalaa jiran. Dura uumanaa baatu waa'ee yaadde qabdaa waa'ee yoona achitti waa argadhe tarii kaadhimaadhaan haa taati jettee nama yaadde qabdaayyuu dura uumanaa baatu. Uumaa nama yaadeen qabu waaqeffannuma deemee. Achuma geenyanii qalbiin kan koo shamarree sanarra na bu'e. Eeshi. Tajaajilaan osuma tajaajilaa jiru. Eeshi. Ana qalbiin kan koo achi na jiraan dubartittii sana bira. Namichi tajaajilaa jira malee ati intalli sitti bareeddeerti. Ani tajaajilaa waan jedhu sana gurrattuun dhaga'u malee. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dargaggoo Yoosef mudannoon isaa mudannoo ajaa'ibaati. Akkana si'achi ilaalutti dargaggoon kuni tajaajilamuudhaaf
iddoo konferensiin jiru deeme mana isaatii ba'ee dargaggoon kun gaafa tajaajilaaf deemu egaa haadha manaan qabu yeroo itti immoo umurii dargaggummaatti waan baay'ee namatti dhaga'ama. Iji isaa nama baay'ee bobu'u. Gaafan ka'ee bakka sagantichaa ga'u lallaba namichi lallabaa jiru caalaa saganticha caalaa intala wayiitu natti bareedee waan inni ta'e immoo waliin itti fufnee ilaala. Mee Yoosef intalatti ilaalaa turte. Akkam taate mee sanaati? Ani intalattiin ilaalaa jiru kuni baay'ee qalbii kan koo boojite. Tajaajilaan osoo dhuma tajaajilaa jiru harka keessan kaasa toomee akkana jedhaa. Qalbiin kan koo shamarree sana bireedha. Harka keessan kaasaa isan duwwaan dhagee kaasa. Harka kaasaa kan jiru dhageesseera. Dhageen kaase achii booda sabni waan tajaajilaan jedhaa dheensan jedhee raawwatee deebise. Ani tajaajilaa wanta jedhaa jedhe sana nageenya harka kaasaa duwwaatu gurra nabee qalbiin koo jirti. Harka kaasee tuman dhaabbachaa oole. Intalli achi keessa jirti. Achi keessa Tajaajilicha harka ol kaasaa dheera. harka ol kaasaa jedhee. Atis ol kaasa. Ani mucayyoo laalaan harkaan koo ol kaase Waan inni jedhaa jedhu jetteerta Yoosef. jenne ani hin dhageenye. Intala laalaa turte booddee akkam taate gaa? Booddee harkuman ol baasaa oolee calliseetu mana harkaan koo ol qabee ture. Booddee cinaan koo gaafa ol laalu namni kamuu harka baasaa ture gad deebise. Kophaa kiyyaan harka baasaa oole. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dargaggoo Yoosef keessumaa namoonni akka isaa dargaggeessa taatan qophii muudannoodhu kanarratti waan baay'ee isin mudatu beekaanis dargaggooti keenya baay'een isaanii gara waldaa gaafa deeman iddoo adda addaa gaafa dhaqan cubbuus miti. Ija isaaniitiin shamarree baay'ee laalaaluun shamarreenis dargaggoota keessaa kuni kennaa kutannaa ta'e kan laaltu jiraachuu mala. Garuu dhaamsi guddaan dargaggoo Yoosef nuu qabu maal akka ta'e immoo irraa fudhanna. Mee dargaggoo Yoosef egaa uummanni si bira harka gad deebisee ati akkasumatti qabattee ma jiru? Ani qabattee tuman dhaabbachaa oolee harkaan koo. Eeshi eddasi harka kee gaafa gad deebistuu wanti qaanii sitti ta'e hin jiru laata Yoosef? Baay'een qaanee ammana kan hin jedhamne hin qaanee yoonan of laalu ana duwwaatu harka baasaa jira. Uummata keessa. Eeyyeen intalattiin harka na kennachiiftee jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya muudannoo dargaggoo Yoosef irraa waan gurguddaa akka barattan abdii guutuu qabna. Qophii muudannoo jedhu kan biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaatiin hin jenna. YouTube channel keenya Shaashaa YouTube jedhu share like subscribe nu godhan dhaamsa keenya shalom shalom.